Mansuur Jamaal akka hattuu ta'ee fi dubartoota qabeenyaa qabanitti siqee gowwoomsuudhaan akkasumas qorichoota sammuu namaa adoochan akka gurguraa turee fi namoota baay'ees karaa seeraan alaa akka dabarsaa ture. Kana malees namoota baankii keessaa hojjetan daldaltoota waan baankii keessaa qabuuf namoota maallaqa guddaa osoo akkaawuntii isaanii irraa qabanii du'aan addunyaa kana irraa boqotan barbaaduudhaan akka gara isaatti dabarsatuu fi yakkoota garaagaraa akka hanga irraatti hojjechaa jiru. Kanumaan wal qabatees tiiktokeriin beekamaan Yoonii Maanyaa jedhamu Ugaandaatti durba umuriin ishee waggaa 18 gadii ta'e gudeeduudhaan sa'aatii 24 keessatti akka Ugaandaadhaa hiratame. Kana malees qorichoota sammuu namaa adoochan gurguraa akka turee fi namoota baay'ees karaa seeraan alaa karaa Liibiyaatiin isiniin baasa jechuudhaan akka qarshii harkaa nyaatee karaa tiiktokii isaatiin gad lakkise. Akkam jirtu kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota chaanaalii Suuraa Entertainment. Ana Suuraa Feliidha. Warreen chaanaalii Suuraa Entertainment jedhu kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun odeeffannoowwan baay'ee isin fayyadan, gochoota ajaa'ibsiisoo fi wantoota dhugaa amanuuf nama rakkisan akkasumas wantoota isin bohaarsan viidiyoodhaan bal'inaan ni argattu. Akkasumas viidiyoo kana yoo isinitti tole like gochuudhaan yaadaa fi wanta sirreeffachuu qabnu yoo jiraate immoo koomentii irratti nuuf barreessuu dandeessu. Amma kallattiidhumaan gara qophii koo har'aa isiniif qabadheettiin darba. Amma qophii keenya dhumaatti nu waliin tura. Mansuur Jamaal abbaa qabeenyaa beekamaa namoota diinagdee guddaa sochoosan keessaa tokko kan ta'e dhalataa godina Iluu Abbaaboor aanaa Mattuu Bachootti kan dhalatedha. Maqaan kiyyaas Mansuur Jamaal jedhama. Yeroo baay'ee sooshaal miidiyaa korrattis Mansuur Jamaal jedhama jedheen jalqaba waan hundayyuu. Biyya Iluu Abbaaboora magaalaa Mattuu ganda Bachoo jedhamtu keessatti dhaladhee guddadhe. Barnoota isaa sadarkaa tokkoffaas achuma Bachootti kan barate yeroo ta'u, barumsa isaa sadarkaa lammaffaa immoo magaalaa Mattuutti kan baratedha. Sadarkaa tokkoffaa ganda Bachootti baradhe, sadarkaa lammataa magaalaa Mattuutti baradhe, 12 fixee yaa'u riizaaltiin isinaa dhufuu dide. Mansuur Jamaal maatii isaatiif tokkodha. Yeroo kanattis qabxii waan hin finneef hojii daldalaa eegale. Hojii daldalaa kana keessattis kanneen akka buna, ashaboo fi kanneen biroo akka daldalaa turee fi akkasumas bu'aa bahii hedduu keessa akka darbe ni dubbata. Ani maatii keessatti tokko qofa obboleessa obboleettiin qabu. Bunuma kana kan nagadaa ba'e. Fardattiin bitadhee buna kuntaala tokkoon kan ga'u irraa naafee buna kuntaala tokko bitadhaa. Mattuu kiiloomeetira 18 fardatti fe'een geessa. Mattuu geenye immoo ashaboo binnaa. Ashaboo kanan fe'ee deebi'e. Ashaboo isa amoolee jenna beektaa laata? Ashaboo amoolee jedhamu isa kan bitee geessuun ture. Isa gaafan fe'ee deemu xinnoo baalaansiin isaa yeroo baay'ee rakkisaa ture. Bakka isa ol fuutaa indaganaa hiniitaa Bachoo immoo geenye kunnee gurgurraa aduu keessa teessee gurgurtaa al tokko namni san barbaadu gaafa jedhu immoo dhakaadhaan daaktee soogidda gootee intiniidhaan siinii bunaa siinii isa bunaa diimaa magariisa maal qabu kana waan akka sanaatti naqnee isaan safaraa gurguraa turre. Bunni inni daldalaa ture kunis waan isaaf hin mijanneef konkolaataa tokko bitate. Konkolaataan kunis jalaa garagalee. Innis konkolaataa kana gurguruudhaan iddoo biraatti dorgomee qacarame. Yaa'ugaa ala sana bunni sunis ta'uu didee horii xinnoo argadde akkan sin jedhe makiinaa wayin bitadhe makiinaan sun baay'ee na rakkiste hin garagalee 110,000 biteen birri 40,000 gurguradhe. Ilaali gaa almost birrii 10,000 kisaaree jechuudha. Faayinaalii maal ta'ee ji'a wayii hojiin dhabee maal gochuun jalqabe aluma sana makiinaa kiyyatti of agarsiiseera akkan ofuu danda'u namni na beereera. Maastaawoqiyaa wayiitu ba'e konkolaachisaa kan magaalaa Mattuu innaa kan ajajaa jechuudha. Laand Kruuzarii qabu turanii Laand Kruuzarii sanattiin shufeera ta'ee ji'a lama wayin hojjedhee birrii 285 ture ala sana na yaadadha demoosni farankaa wayis qabaa ture. Achi booda ji'a lama hojjedhee innis naa ta'uu didee bakka birrii 40 gatiin qabuuf daldala keessa seenuun qaba jedheen teeppiin naqe. Teeppii gaafa naqe jedhu Ayisuuzuu qaxaramuun danda'e. Of course makiinaa ofuu nama danda'uudha. Ayisuuzuutti hin qaxarame. Ayisuuzuun sun akka gaariitti barumsa gaarii naa kennee jechuudha. Ayisuuzuun sun Finfinnee dhufaa ture. Mansuur gaa'ela ijaarratee mucaa tokko erga godhatee booda haadha warraa isaa wajjin waan walii galteen dhibeef wal gadhiisanii. Erga wal gadhiisanii boodas Finfinneetti galee. Biyya teeppiin galee teeppiitti maatiin horadhee
mucaa tokkoon godhadhe maatii horachuun ijoollummaadhaan barbaachisaa akka ta'es gatiin beekuuf jireenya koo keessatti akkuma carraa ta'e sun dhalate kana gidduutti mucaa tokkoon godhadhe nuun yaadadha arra suufii 71 keessaa ala sana namarraa argifadheeni kanan suufii sana illee uffadhe bultiin sunis mucaa tokkoon godhadhe naa ta'uu dide gidduudhaan yaa'u nis akka gaariitti deemuu dinnaan bakka tootaalii murteesseen Finfinneetti galee. Erga Finfinneetti galee boodas Finfinneetti daldalli isaas gaarii waan tureef aartii keessa galuudhaan fiilmii garaa garaa piroodius godhe. Ala sana dhufee daldala keessan seenee Finfinneetti daldala keessa seenee faayinaalii biizinasii koos xiqqoo guddachaa dhufe. Aartii kanas baay'een fedhaan ture. Itoo jedhu biizinasnis gaarii ta'e Finfinneetti maaliif fiilmii kana piroodiisuun gootu naan jedhanii akka namaatti immoo an seenaa tokko hojjechuun barbaada. Yeroo hunda har'as taa'ee har'a waa tokko gochuun qaba kan jedhu yeroo hunda sammuu koo keessa jira. Mansuur dhalatee guddatee sooromee jiraatee du'ee jechuun barbaadu. Mansuur jireenya isaa keessatti seenaa tokko dabarsee du'eera. Seenaa tokko hojjeteera. Biyyaaf kana godheera. Maatiif kana godheera. Ummataaf kana godheera. Amantaaf kana godheera isa jedhu baay'een barbaada. Waa tokko hojjechuu akkan qabu fiilmii industirii sana guddisuu irratti waa tokko hojjechuu akkan qabu baay'ee ofitti murteesse. Seetoch guddaa Ibaala Qulfaa Fiqir Bayyiluntaa fiilmota jedhamu kana baay'ee hojjechaan ture. Kana gidduutti miidiyaa natti dhufuu jalqabee intarviyuu na godha. Yeroo sanattis gidiraan garaa garaa Oromoo irratti waan gahaa tureef Mansuur irrattis dhaadachaa turanii innis biyya Xaaliyaanii deeme. Ala sana namni kun baay'ee miidhama hidhaan jira beektaa oneegii maal baay'ee rakkina jira ture dargaggoon Oromoo akka barbaade ta'e akka haasa'uu hin danda'u mirga isaa ibsachuu hin danda'u al tokko daayirektiitu hin ta'in indirect wayii sana nanaasaa kana keessatti yaa'u miidiyaa gaafa argattee jettu immoo tun beekin sammuun kee deema sana keessatti hidhaan keessan seennee garuu abiyuus ta'uun kun hin dhufaa ture waajjira koo dhufuu bakka fattashuu maal godhuu kana gidduutti namni hojjetaa mootummaa biyya keenyaa tokko bakka taargetii gatii irratti godhanii fi of eeggadhuudhaan jechuu jalqabe kana gidduutti bakka dhiiseen viizaas argachuu nan danda'a fiilmii piroodiisuu godheera abbaa qabeenyaati horiis qaba maalis agarsiisee viizaa fudhachuu nan danda'an ture viizaa sana fudhadheen biyya Xaaliyaanii deeme. Biyyi Xaaliyaanii kunis waan isaaf hin mijanneef biyya Noorweey deeme. Iddoon sunis waan isaaf hin mijanneef aardii Afrikaa Ugaandaatti deebi'e. Kanumaan wal qabatees tiiktokeriin beekamaan Yoonii Maanyaa jedhamu Ugaandaatti durba umuriin ishee waggaa 18 gadii ta'e gudeeduudhaan sa'aatii 24 keessatti akka Ugaandaadhaa hiratame. Kana malees qorichoota sammuu namaa adoochan gurguraa akka turee fi namoota baay'ees karaa seeraan alaa karaa Liibiyaatiin isiniin baasa jechuudhaan akka qarshii harkaa nyaatee karaa ቲክቶክ isaatiin gad lakkisee ture. እቺን ቪዲዮ ለመንሱር አድርሱልኝ ትንሽ ነው ማለት ነው። መጀመሪያ ሹክሹክታ ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ እሱን ጉድ ወይም ደሩዛ ሀረሩ ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። እነሱ ያልጠቀሱት ሁለት ነገሮች አሉ። እኔም እነግራችሁ ለአንድ ሰገጤ ፍየል ጠባቂን ያሰደበኝ እዛ ዱዌት አድርጎታል። ዮኒ ማኛ የምትታወቀው በስድብ ነው ምናምን ብለዋል። አንተ ደግሞ የምትታወቀው ኡጋንዳ ላይ አንደሬጅ ሴት ደፍረህ ነው ከኡጋንዳ በ24 ሰዓት ውስጥ እንድትወጣ የተደረገው። ጉድህን ነው መነግርልህ። በ24 ሰዓት ውስጥ ከኡጋንዳ እግዚአብሔር መሰከረ እንዲወጣ የተደረገው በ24 ሰዓት ውስጥ አንደሬጅ ማለት ያልደረሰች ልጅ ደፍሮ በ24 ሰዓት ውስጥ ነው ከኡጋንዳ ያባረሩት። ኡጋንዳው ሲሰራ የነበረው ድራግና ምስኪኖችን በሊቢያ አሳልፋለሁ እያለ ነበር በአበሻ ላይ ሲሸቅጥ የነበረው። በአበሻ አረመኔ ሚስቱን እንዴት ሲያሰቃይ እንዳነበር ፖስት ተደርጓል። ሴት ደፍረን ይወጣ አሁን ራሱ እምታወጣት ልጅ ናት አይደል መኪናውን የሰጠች። የመኪናን ሊብሬ ያሳይ ያንተ ከሆነ እንደዛ የምታነጅብበት እውነቱን ነው የምነግርህ አልሰድብህ። እንደዛ የምታነጅብበት መሬት ያያዘኝ የምትለው እስቲ መኪና ሊብሬ እንኳን የራስ አይደለም። ቺን መረጃን ታብራራላችኋል። አንደሬጅ ነው ደፍሬ ወጣው ከኡጋንዳ። ውርደት አንተ ጋር እንጂ ዮኒ ማኛ ጋር የለም። ሀቅ ተናጋሪ ለዚህ ነው ሰው የሚወደኝ። ሀቁን ነው የምነግርህ። በልብስ የልብስ አራዳ መሆን እና በልብስ ራስን መደበቅ አይቻልም።
ዮኒ ማኛ አረዳም የሚያቀኛል እንዲያርጌ አይደለም የሚያቀኛል ማያቀኝ አይመለከተኝም። ያንን ነው ምለ ይሄን አድርሱልኝ። ስለዚህ እስቲ ኡጋንዳ ላይ አንደሬጅ ልጅ ደፍረ በ4 ሰዓት ውስጥ እንዳባረሩ ነገራቸው። እስቲ ድራግስ ስትሰራ እንደነበር ኡጋንዳ ውስጥ ምስኪኖችን በደላላ ያረክ እያሰቃየ ስትኖር እንደነበር ኡጋንዳ ውስጥ እስቲ ነገራቸው። እኔ አንተም ብሆን ሚዲያ ላይ አልመጣም። ይሄን ጉድ ነው ምነግርህ። ይሄን ደግሞ ታውቃለህ፣ በውስጥ ነግሬሃለሁ። ጠይቁት እስቲ። ገንዘብ አለኝ ይላል፣ ሚሊዮነር ነኝ ይላል። እስቲ ኡጋንዳ ለአንድ ቀን ደርሰና በሉት፣ እስር ቤት ነው የሚገባው። እንደዚህ አይነት ጉድ ይዘው ነው የሚመጡት ወደ ሚዲያ ጨዋ ለመምሰል። መንሱር ጀማል akka jedhutti garuu gonkumaa wanti kun soba akka ta'ee fi dhugaarraa akka fagaatee dubbata. Aardii Afrikaa Ugaandaatti deebi'ee Ugaandaattis biyya Saawudiitii maastikaa fichisiisuudhaan maastikaa gurgura. Kana malees salbaajii lallalaa ture. Kana gidduudhaanis nama beekamaa abbaa qabeenyaa Indooneeziyaa tokko wajjin wal baruudhaan Mansuur Jamaal karaa namicha beekamaa kana gara Indooneeziyaa deeme. Achittis biizinasii jalqabuudhaan waggaa 6 ol jiraate. Achittis wanti cimaan tokko muudateeni. Mee isumarraa dhageenyee walitti haa deebinu. Waan si dhubu keessaa amma irraatti kana hin irraanfanne. Ji'a tokkoof nyaata tokko qofa indoomii nyaata jedhamtu amma irraa gin indoomii gaafa nargu dhiifamannaa godhi ija lamaanuu laaluun barbaadu. Ija kalaabsuun laalta. Ija lamaan laaluun barbaadu. Nyaanni illee xalaatan ta'u garuu anaaf indoomiin xalaata kooti ji'a tokko guutuu ciree laaqana hunda guyyaatti al sadii isa nyaadha. Al tokko nan yaadadha indoomiin sun dhume wanti nyaatamuu dhabamee mana keessaa. Moolii guddaa jira apartimentii an qabu keessa. Akka carraa biyya Indoneeziyaatti maximum waggaa minimum kan ji'a 6 kaffalta kiraa mana. Ibsaan achuma jira, wanti hundi achuma jira. Nyaata kee qofa kanatti fuutee galtu apartimentiin farnichi dhuma sii kennu rakkina isaa hin qabuun ture kan waggaa gatiin kaffalee fi garuu nyaata irratti baay'ee rakkina hin qabaan ture. Yaadadha gaafa sana moolii sana bira dhaqee nama nyaataa ture. Dhiisee kan inni ka'e nyaachuudhaaf baay'ee beela'ee karaan kuu bakka baay'een beela'ee bakka nyaachuu hin dandeenye sana midhiisee ka'e kana nyaatee kana yaa'u jira miti nu xiqqoo ishee keessi keenyas faayinaalii araba tokkoon argee maaloo bakka rakkina keessan jira just laanchi naa mitiin jedheen. Nan biraan firoom naamin naan jedhee biyya Itoophiyaatiin nufin jedheeni faayinaalii boorsaadhuma isaa akkana baasee namni hin beektaa yeroo baay'ee sammuun kee gaarii ta'e ati namaaf poozitiivii hin taate nama rakkate tokkoof immoo qaqqabde taanaan ituu yaadinni immoo waaqni immoo tokko sii godha. Banee akkana amma barbaadde fudhu naan jedhe. Innis sooressa wayii natti fakkaata. Just iddoo daarumme tokkoon keessaa gaafa baase. Sigaa naan jedhe no good silkii isaan fudhadhe. Dhaqee nyaatattiin nyaadhe jedhe duriin sun nagahuu hin danda'u ammas indoomiidhuma bitadhe deeme. Indoomii koo kaartoonii tokko bitattee deemta. Kaartooniin tokko guyyaa 4-5 sigaa. Na isan bitadhee manatti galee faayinaalii ituu indoomiin koo kun ammas ituu hin dhumin kiriptoon kun immoo withdraw akka ta'u godhame birriin dhume na already achittis kanan jalqabaa ture kiriptoo karansiidha. Bakka isin jedhe gudura 500 kuma tokko ture arragiin doolaara 75,000 ga'ee gurguramaa. Mansuur Jamaal akka hattuu ta'ee fi dubartoota qabeenyaa qabanitti siqee gowwomsuudhaan akkasumas qorichoota sammuu namaa adoochan akka gurguraa turee fi namoota baay'ees karaa seeraan alaa akka dabarsaa ture. Kana malees namoota baankii keessaa hojjetan daldaltoota waan baankii keessaa qabuuf namoota maallaqa guddaa osoo akkaawuntii isaanii irraa qabanii du'aan addunyaa kana irraa boqotan barbaaduudhaan akka gara isaatti dabarsatuu fi yakkoota garaagaraa akka hanga irraatti hojjechaa jiru chaanaalii yuutuubii shukshuktaa jedhamu waa'ee Mansuur Jamaal gad lakkisee ture. መንሱር ጀማል ግብር የማይከፍለው ሀብታም ታመን ጉልበታቸው ይበረታል።
ይህ ሰው እንደሌላው ሰው ጥሮ ግሮና ግብር ከፍሎ ያፈራው አንዳች ሀብት የለውም ይላል ለሾካካው የነገረችው ሚስጥር። ሴቶችንና መንግስትን በማታለል በአየር ላይ የተንሳፈፈ ቅሪት ግን ፈጥሯል። ምንጩ ሳይሆን አለኝ የሚለውን ሀብት የሚለካው በለበሰው ጨርቅ፣ በሚረጨው ሽቶ፣ ባጠለቀው ወርቅና ለታይታ በሚተውነው ድራማ መሆኑ በራሱ የሚነግረን ብዙ ሚስጥር አለ። ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ፎቶ የመነሳት እድል ማግኘቱ ደግሞ ለዋቴ ስራው ትልቅ ስኬት ነበር። የዚህ ሰው ስራ ቀለል ብሎ ከበድ ያለ ነው። ሀብት ያላቸው በተለይ ሙስሊም ሴቶችን ማጥመድና ንብረታቸው መውረስ ጥርሱን የነቀለበት ተግባር ነው ይሉታል። ይህንን የሚሰራለት ፕሮቶኮልም አለው። እንዳይፎገር ፕሮቶኮል ያደረገው ጺሙን አጎፍሮ ሱሪውን ያሳጠረ ሼክ ነው። በየባንክ ቤቶች ተከፋይ ደላሎች አሉት። ለረጅም ጊዜ የማይንቀሳቀስ ሂሳብ ከፋይል ውስጥ ይፈልጋሉ። ገንዘቡን ያስቀመጡ ሰዎችን ስምና አድራሻ ለመንሱር ይጠቁሙታል። አብዛኞቹ ሀብታቸውን በባንክ ቆጥበው ሳይበሉት የሞቱ አሊያም የት እንደገቡ የማይታወቁ ናቸው ይላሉ የባንክ ቤት ሾካኮች። በማይታወቁ ሰዎች ስም የውክልና ወረቀት በማውጣት የሟች ገንዘብ መውረስ አንዱ ስራው ነው ስትል ኒካ ያሰረላት ሚስቱ ሹክ ብላለች። ፕሬዝዳንት መንሱር በኡጋንዳ የኦነግ አክቲቪስት እያለ ከአንዲት በእድሜ ከምትበልጠው ሴት ጋር ተጋብቶ ወደ ጃካርታ ይሄዳል። ሴትየዋ አደገኛ ጠንቋይ ስለነበረች አልታዘዝ ሲላት የሱቅ በደረቴ ጀብሎ ይዞም በአደባባይ እንዲወጣ አደረገችው። በጃካርታ መንገድ ላይ ለአመታት ማስቲካና ከረሜላ እያዞረ ከረመ። በመጨረሻ ከጎዳና ላይ በፖሊስ ተይዞ ሲመረመር ለዩኤንኤችሲአር ጥገኝነት የጠየቀበት ወረቀት ለጊዜው ምክንያቱን ባልገለጸችው መንገድ ስለተቃጠለና ተቀባይነት ስላጣ እንደ ዕቃ ወደ ኢትዮጵያ ተጠርዞ ተላከ ትላለች ለሾካካው ሹክ ያለችው። የኢትዮጵያውን የወንጀል ፋይል በቅርሽ ዘጋ። ከዚያም ሌላ ሹገር ማሚ በምላሱ ማረከ። ካላስ ይሄው ነው። ቀጣዩ የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት አሁንም ከጥፋቱ አልተማረም። መንሱር ጀማል akka jedhutti garuu gonkumaa wanti kun soba akka ta'ee fi dhugaarraa akka fagaatee dubbatee ture. Yeroo ammaa kanattis warshaa hojjechuuf akka ta'e dubbatee jira. Dhugaa soof jennaan warshaa hojjechuudhaaf already process irra jira. Mansuur Jamaal kana malees kaampaanii 5 ol qaba. Akkasumas namoota hedduudhaaf carraa hojii kan uumaa jirudha. Kaampaanii 5 oliin qaba amma. Kaampaanii 5 kun delivery ammumallee qodaa warra nu fidan kana deliveryidhaan dhufa. Ijoollonni idea jaraa qabu. Waajjiran qabanu motora bituu hin danda'anu waajjira kireeffadnee sheeriidha jechuudhaanis keessaan qaba. Jarris abbaa qabeenyaati. Jaraa wajjin motora 20 binnee bitee fi jarris sheerii godhatanii hojjetu. Motora 20 kun guyyaadhaan inuma fiigu inuma fiduu firii gaarii hojjetu. Investimentiin isaa garuu baay'ee xinnoodha. Garuu hojjettoota 20-30 ol keessaa qaba. 20-30 ol keessaa qaba jedhee gaafa inni sitti himu diraayiveriin 30 jira, 20 jira. 20 kana keessaa immoo haadha manaa warri qaban jiru, ijoollee warri qaban jiru. Jara faanan kanan ilaaluun maaliif jennaan namoonni tokko investimentii warshaa guddaa miliyoona 100 baasanii ijaaru namoota jarri qacaran garuu nama 5, nama 10, nama 20 jaalu. Gin investimentii xinnoodhaan nama baay'eedhaaf hojii carraa uumuu hin dandeessa. Positively jarris fayyadamanii anis fayyadamuu nan danda'a. Yetim delivery qabna kan biraa shaggar haloo shaggar kan jedhus qabna. Haloo shaggar kunis akkuma kana waanuma IT irratti hojjeta. Gamoo Finfinnee keessa jiran 16,000 olti jira. Statistiksiidhaan kan nuu kenname 16,000 kana keessaa muraasa miseensa godhannee jara abbaa qabeenyaa wajjin waggaatti 50,000 kaffalchiifna. Jara irraa horii argamuun sarviisii kenninaa fi kana gidduutti ijoollonni 20-30 ammas seelsiidhaan hojjetu nu wajjin. Investimentii isaa kun kanaaf waan sida birrii 500 illee hin ta'u. Jarris waajjirumaa fi promooshinii qofa kan barbaadanu. Yeroo baay'ee biyya kana keessatti gaafa laalti jettu sadarkuma Afrikaatti gaafa laaltu qabeenyi investimentii guddaa warshaa gaafa qabdu fooqii guddaa gaafa qabdu lafa guddaa kana gaafa qabdudha kan namni yeroo baay'ee sooressa siin jedhu malee waan akkana irratti gaafa hojjettee jettu investimentii isaas xinnoo gatii ta'eef baay'ee fudhatamiin qabu. Garuu ammas waanuma achii dhufeen biizinasii kanarra jiraachudha. Mansuur Jamaal yeroo dhiyoottis chaanaalii mataa
mataa isaa banachuuf akka ta'es dubbatee jira. መንሱር ጀማል ፕሮሞሽን kan jedhuudhaan ማስታወቂያ adda hojjenna akkuma keessan immoo TV stationii banachuudhaaf almost % 80 fidnee jirra kan biraa akkuma kana especially finfinnee keessatti biizinasiin buumii jedhamee ilaalamu real estate dha garuu kan real estate caalu immoo fayyaa irratti hojjechuu anama fayyaa irratti hojjechaa jira namoota harka qalleeyyii deeggaruu fi namoota hedduuf carraa hojii kan uumaa jiru hojii tola ooltummaatiin kan beekamudha. Mansuur Jamaal hordofaa amantaa Islaamaa haa ta'u malee dhaabbata 66 keessaa akka jiruu fi maamila isaanii akka ta'e beekamee jira. Oduun sobaa jedhu akka dhugaa irraa fagaatee fi ololli sobaa akkasii kun gabaasamaa tureera. Mansuur Jamaalis gonkumaa akka dhaabbata 66 keessa hin jirree fi amantaa isaa baay'ee akka jaallatuu fi kabaju dubbatee jira. Akkasumas dhaabbata 66 kana akka balaaleffatu dubbatee jira. እውነቱን ለመናገር እንደዚህ አይነት ሰይጣናዊ ነገር በታሪክ ላስበውም አልችልም። እኔ በጣም ኢትዮጵያዊነቴን የምወድ ለእስልምና ሃይማኖቴ ከምንም በላይ ድርድር የሌለኝ ሰው ነኝ። በጣም ሃይማኖቴን እወዳለሁ ባጭሩና እስልምናና ክርስትና ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ያክል ተፋቅሮ እንዳለ ታውቃለህ፣ ምን ያክል ተዋደን እንደምንኖር ታውቃለህ። እኔ ደግሞ ከዛም ወጣ ባለ መልኩ ለሃይማኖቴ በጣም ሲሪየስ ነኝና ይሄ የኔ መኪና አጋጣሚ ሆኖ ፊት ለፊት ላይ ሌላ ቁጥር ነው ያለው ከቀጥሎ ግን 66 የሚል ጽሁፍ ስላለበት ሰዎች ያችን ሰበብ አድርገው አሁን አንዳንዴ ምን ይሆናል መሰለ ሶሻል ሚዲያ ላይ የሆነች ግነት ነገር ሲመጣ የሆነ ነገር ላይ መታየት ስትጀምር ሰዎች እንቅፋት መሆን ይፈልጋሉ። እኔ ቲክቶክ ላይ እርግጠኛ ሆኜ ነው የምነግርህ ኢትዮጵያ ውስጥ ባሉ ቋንቋዎች ሁሉ ተሰድቤያለሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ አለ በሚባል ቋንቋ ሁሉ ሰድበውኛል ሰዎች። የውጭ ሀገር ቋንቋ ካላመጡ በስተቀር ከዚህ በኋላ ነው ያልናደድም። በቃ ጥሩ ደረጃ ደርሷል ማለት ነው። በስድብ በደንብ ተከኛለሁ። እውነቱን ለመናገር በጣም ሰላቴን የምሰግድ 5 ወቅት ሰላቴን እጅግ በጣም ሃይማኖቴን የምወድና ፈጣሪን በጣም የማመልክ በተለይ የኢትዮጵያ ህዝብ የማይወደውን ሰይጣናዊ ስራ ልሰራ አልችልም። በፍጹም በአባት መረገም ከባድ ነው። መንሱር እዚህ ውስጥ ኢንቮልቭ አረገ ቢባል የኔ አባት ብቻ አይደለም የሚረግመኝ፣ የኢትዮጵያ አባቶች እናቶች ይረግሙኛል። ምን ያክል ርግማን ደግሞ ከባድ እንደሆነ አውቃለሁና ለነዚህ አይነት ነገር እንኳን በፍጹም ተሳትፌም አላቃቸውም። መንሱር ጀማል ዩቲዩብ irratti oduulee sobaa garaa irratti odeessanii turani. Oduulee sobaa kana keessas artistoota beekamoo wajjin gaa'ela raawwate jechuudhaan viidiyoo gaa'ela nama biraa edit gochuun akka YouTube isaanii irratti gad lakkisan mul'atee jira. Kanumaan wal qabatees artistii beekamtuu wajjin birrii miiliyoona 5 baasuudhaan gaa'ela raawwatee jira. Oduun sobaa jedhus akka dhugaa irraa fagaatee fi garuma fuulduraattis yoo ta'e gaa'elaaf akka maallaqa kana hundan baasne dubbatee jira. ሰርጉን ሁሉ እኮ አምጥተውታል። ከየት እንደኔ ሌላ ሰው ሰርግ ይጀዩን ምን ይሁን ተላክ እንደው የዩቲዩብ ሚስቶች ስንት ደረስ? እስከ ትላንት ማታ ድረስ አራተኛ ሚስት አግብቻ ሶስተኛ ሚስት አግብቻለሁ። እናንተ ሰዎች ግን ሙስሊም ስለሆንኩ አራት ይፈቀዳል የሚባለውን እየሰማችሁ ነው እንዴ? መቼም ከአራት በላይ እንደማይሄዱ እርግጠኛ ነኝ። 3 ሚስት ታዋቂ አርቲስት አገራችን ላይ ትልልቅ ስራ የምትሰራ ማስታወቂያዎችን የምትሰራና የፊልም አክተር ኢትዮጵያ አለኝ ከሚባሉ አክተሮች አንዷ ነች። ስም መጥቀስ ብዙ አስፈላጊ ስላልሆነ ነው። በቀደም ደግሞ አንድ በጣም ዝነኛ ዘፋኝ ድምጽ መረዋ በጣም እናደንቃት በነገራችን ላይ በአይን እንኳን አይቻት አላውቅም። እውነቱን ለመናገር ያው እኔ ብዙ ጊዜ እውነት በአይን እንኳን አይቻት አላውቅም። አሁን በቀደም ሊያገባት ነው አገባት የተባለችው አንድ የሆነ ቦታ ታዩ። ኢቭን እኮ ፎቶግራፍ አብረን የለንም። ሰው እኮ ቢያንስ ፎቶ ሊኖር ይገባል። የመጀመሪያ ፊልም ላይ የነበረችዋን አክተር ያወጡት የቤቢ ዲጄ ቤቢን ታውቀዋለች ማለት ዲጄ ቤቢ ዝግጅት ትልቅ አዋርድ አዲስ ሚውዚክ አዋርድ ሊሰጥ ሲል የመጀመሪያ በጣም ስንት አመት ጓደኛዬም ነው ቪአይፒ ቦታ ነው ያስቀመጠኝ። እንግዲህ አርቲስቶቻችንም ቪአይፒ ስለሆኑ ቪአይፒ ቦታ ነው የተቀመጡት። አብሬ ነበር የተቀመጥኩትና ቲክቶክ ደግሞ ገና መጀመሪያ ነው በዛ ሰዓት ብርቅም ነበር። እንደዚህ ቪዲዮ አርጌ ክብርቷ እኔ ጋር ነበረች። አጋጣሚያችን ወሰዱ በ5 ሚሊዮን በነገራችን ላይ መንሱር ሰርግ በፍጹም ላረጋ አልፈልግም። እንኳን 5 ሚሊዮን ብር ይቀርና 100 ሺህ ብር ለሰርግ አላወጣም። ለምን ብትለኝ ኢትዮጵያ ውስጥ ልትረዳቸው የምትችል ልትለውጣቸው የምትችል ህይወታቸውን ሙሉ እያመሰገኑ እንዲኖሩ ለማድረግ 150 ሺህ ብር በቂ ነው። 5 ሚሊዮን ብር የስንት ሰው ህይወት የሚቀይርበት ነገር ነው።
እንደ እስልምና አስተምሮት ደግሞ እኔ መስጊድ ነው የምሰራበት እንጂ በፍጹም ለሰርግ ያናክል ብር አላወጣም። ስለዚህ 3 ሚስት ድራችሁኛል፣ እባካችሁን ከቻላችሁ አቁሙ። Mansuur Jamaal kanarraan kan hafes diyaamendii quba isaa irratti kaawwatee jiru akka doolaara 30,000 bitee sooshaal miidiyaa garaa irratti akka dubbatee ture beekamaadha. Namootnis diyaaменdiin quba isaatti kaawwatu kuni soba yookaan feekiidha jechuun yeroo baay'ee dubbatu. Garuu Mansuur Jamaal diyaamendii isaa kana Kaaleeb Show irratti dhiyaachuudhaan diyaamendiin kun feekii moo feekii miti waan jedhu qoratamee ture. Mee akka qubeelaan isaa kun diyaamendii moo diyaamendii miti isa jedhu walumaan ilaalee walitti yaadee binu. ዳይመንድ ከሆነ ቀያይ ነጥቦችን ያመጣል፣ ካልሆነ ደግሞ ምንም ማለት አይደለም ይናፍቁናል፣ ቀያይ ድምጾች ይናፍቁናል ማለት ነው። ውሸታሙ እየተባልኩ ነው። በጣም ነው ብዙ ችግር የለም። ግን እርግጠኛ ነኝ ክቡር አቶ ካሌብ ኢትስ ዳይመንድ። ጎ ፕሊዝ ተመልከት እንጀምር። ከፈለክ ከመሆኑ ካልሆነ ደግሞ ከነጩ ዳይመንድ ከነጩ ወርቅም ትችላለህ። ነጩ ዳይመንድ ላይ አድርገህ አለመሆኑን አሳይተህ እንደገና ወደ ዳይመንዱ ብትሄድ የተሻለ ነው የሚሆነው። ኬቱን ጀምር። እሺ ነጭ ወርቁ ላይ አድርገዋለሁ። ቀያይ መስመሮቹ ካልመጡ ዳይመንድ አይደለም ማለት ነው። ጎሄድ መንሱር ዝግጁ ነህ? ዝግጁ ውጤቱን ለመቀበል ስለው ከሆነ እንጂ ሌላ መቼም አልቀየርኩም። ራሱ ተመልካቾች እንደምታዩት ተመልካቾቻችን ቀዩ ነገር የለም እዚህ። ይሄ ዳይመንድ አይደለም ማለት ነው። ዋናው ወሰደው ወደ ዋናው ላይና እንግዲህ የተረጋገጠውን ነገር Go ahead. አይሁ ከድምጹም ጭምር በደንብ ዞር አድርገህ ነካው። 3 ይመጣል፣ እንዲያው 2 ብቻ ሳይሆን 3 ይመጣል። ጠጋ አድርገው ወደፊት። አዎ አይሁ 3 ነው የሆነው። ኢት ዘ ዳይመንድ ሜን። እውነተኛነትን አረጋግጠናል። ቴንክ ዩ። ይሄ ትክክለኛ ዳይመንድ ነው። akkuma argitan qubeelaan isaa kun diyaamendiidha. Mansuur Jamaal gara fuulduraattis pirezidaantii biyyattii akka ta'uu barbaadus dubbatee jira. tokko dhugaa pirezidaantii ta'uudha. Pirezidaantii ta'uun immoo sirriidha. Siyaasa keessa darbuu qabda, waan meeqa hojjechuu qabda. Amma gin biyyattiin kun jijjiirama baay'ee fidaa jirti bari. Jijjiirama baay'ee waggaa 10 booda immoo namoonni qabeenya qaban, namoonni akka gaariitti positively ummata jiraa qarqaaraa jiran dhuunfaadhaan dorgomanii pirezidaantii ta'u naafa qabamu garuu prime minister jedhaan jiru. Prime ministeriin akka diqqaayoo siyaasa keessa darbuu qabda, miseensa ta'uu qabda, waa meeqa hojjechuu dandeessa. Garuu pirezidaantii biyyattii ta'uudhaaf Mansuur arra ummata isaa qarqaaree akkan silasiin jedhe beela'een beekaa, nama beela'e kumaatamaan nyaachisuu danda'e, nama rakkate rakkina keessaa amma hin danda'e rakkina keessaa baasuu danda'e, hojii dargaggootaaf hojii baay'inaan akka jara hojjetanu hojii kireet godhee fi ummanni kun na jaallatee dhuunfaadhaan dorgomee pirezidaantii ta'uu nan barbaada. Kuni tootaalii waanan irra jiruudha. Waanan hojjetaan arras Mansuur pirezidaantii dabarre. I have a luxury car, garden qabu malee, meeshaadhaan hojjetan deemanu malee, waajjira pirezidaantii keessan jiraadha. Waajjira bareedaan qaba, mana gaarii qaba, makiina gaarii oofaa. Garuu dargaggoonni mul'ata qabaachuu qabu. Booriftaan waan godhanu kana Mansuur amma pirezidaantii ta'uudhaaf deemaa jiraniti. Anis immoo waa tokko akka isaa wayii sooromuun qaba jedhee akka inni yaada godhatudha. Ta'uudha baannaan gin pirezidaantummaan naa ta'uudha baannaan akkuma silasiin jedhee wantan hojjedhe kun anaaf waan guddaa ta'ee waaqa birattis naa fudhatame namnis immoo na jaallatee jireenya kootiin gammadaan jiraadha jechuudha. Kana malees haadha warraa 4 fuuchuun ijoollee 30 akka godhachuu barbaadus dubbateera. Mucaa horachuun barbaada. Yaa Mansuur pirezidaantiin ta'a boodatti. Pirezidaantiin immoo gaafa ta'u paalaasii guddaa keessa jiraata. Kanaaf jennaan laftis nu ga'a. Homaa rakkina hin qabu jechuudha. Normally Mansuur haadha manaa hin qabu meeqa fuuchuuf hawwasa jedhu gaaffiinsi atillee kan naa kaafte an nama tokko gatiin siin jedheef obbolaa bulettii gatiin hin qabaanneef ijoollee baay'ee akka hin barbaadu yaa'u obvious no yaa'u baruu hin dandeessa.
maximum haadha warraa 4 irraa ijoollee 25 waaqni jedhee umrii nuuf kennu baata. Akkasumas dubartii gara fuulduraatti fuudhu irratti amala jibbu dubbatee jira. Waan sadii dubartii irraan barbaadu. Tokko eenyu wajjin jirtaa gaaffii. I don't need this. Eenyu wajjin jirtaa maal godhaa jirtaa eessa jirtaa which is bad. Bakka ani kana jalqaba garuu sharxii kana hundatti mee iseen dabaladhu waan ittiin himu malee kana itti mee kana fuudhu kanaaf jennaan Yeroo baay'ee waan akkasii jibbu. jedhaa jira. Eggiin fuudha booddee dubartii an waa tokko naa godhe jedhee gaafadhuun yoo mallee wanti sun ta'uu dide gaaffii koo sun hojiirra ooluu qaba. I think pirezidaantummaan kun gadi sammuu keessa jirtu nutti fakkaata. Waan tokko naa godhe jedhee gaafadheeni wantichi illee gaarii ta'uu dinnaan ishii naan jettee takka jettee garuu an maqaa kootiin akka isheen waamtu hin barbaadu. Maqaa anaaf himuu qabdi. Maqaan kun kan harmee kootii kan maatii kan abbaa kootiiti. Haati manaa koo garuu maqaa naa moggaasuu qabdi. Maqaa sanaan na waamtee kuni koo kanaaf gochuu hin dandeenye. Oonaan jettee baay'een gammada. Ishii jedhamuun barbaada. Tole jedhamuu hidhamte abbaa. Mansuur Jamaaliin gaaffii tokko gaafatamee ture. Gaaffichis dubartii tokko kan akka keetii sooshaal miidiyaa irratti beekamtuu taatee fi hordoftoota baay'ee qabdu waliin gaa'ela uummachuu ni barbaada yeroo jedhamuun innis akkas jedhee deebisee jira. Baay'ee rakkisaadha. Dandeenyaan ilaa haadha manaa koo ati sooshaal miidiyaa kanatti fayyadamuu dhabaattee gaariidha. Sooshaal miidiyaa irratti akkuma koo an ofiif baay'ee I'm proud of myself. Maaliif jennaan sooshaal miidiyaa akka gaariitti fayyadamaa jira. Waan gaariin ibsaa jira dargaggoodhaa fi iseenis immoo waan gaarii shamarraniif hin ibsite taanaan specially comment sectoriin see cufaa ta'ee meseejni dhufu taanaan I'm very happy. Lamin baazama gochuun barbaadu. Maaliif jennaan komentiin achirratti dhufu meseejiin achirratti dhufu rakkina. Dandeenyaan garuu ilaa paaswoordiin dhufaan jiru. Paaswoordii minaamin hin ta'u wanta kana. Moobaayiliin paaswoordii qabaachuun qabu. Transparent ta'uu qaba. Jireenyi koo beektaa haadha manummaa fi abbaa manummaan kun calculation hin qabu bari. Tas kanaan sistema kanaan kana wanta jettu hin qabdu. Naturally waaqni waan si kenne jira. Bakka rabbi ishee si kennee jira. Ati akka lammata akka ati fuutu hin beekama. Qalbiidhumaan itti maa deemta isheettis. Garuu iseen si malee nama biraa tuquu hin qabu. Nama biraa yaaduu hin qabdu. Suma qofa kan isheen yaadaa jiraachuu. Lamin maaliif jennaan abbaa manaa tettee si amantee si wajjin garaa kennitee dhanna ishee si kennitee si wajjin jiraataa jirti. Haati manaa kee koo abbee ishee fuuldura qullaan dhaabattu. Ani fuuldura garuu qullaa dhaabattee naa wajjin waan beeka hojjetaa baana. Kanaaf jennaan matsaafni keenyas quraana keessattis dubartiin uffannaa keessanii jedha. Na uffannaan kun immoo uffannaadhuma kun amma waan kana keessa jiru hin beektu. Wayi operaasiyoonii ta'uu hin danda'a. Wayi maameeqa jira. Kanaaf jennaan anis immoo aybii ishee aybii jechuun maanni waan isheen hin taane waan isheen hin hojjenne baasee dhoksee fi wajjin jiraadhee isheenis akkuma kana taatee naa wajjin jiraattee special thing gin maanni jireenyi abbaa manummaa fi haadha manummaa jaalalli calculationii qaba jedhee yaadan akka personally an minaa dhiifama gaa yookiin nama baadiyyaa gaafa taate jettu waa badaa kana keessan beektu ta'a garuu calculation hin qabu jedhee yaada. Social media hin fayyadamte taanaan dandeenyaan qabbaneessaadhuma kottuu na bira gaafa dhuftu. Haati manaa koo an kanan barbaadu haati manaa mana keessa akkasiin teessu hin barbaadu. She must have something. Waan xiqqoo wayii tattaafachuu qabdi. Wanti sun galiin sun umaa fayyadees dhiisee qofatu hin ta'in mana keessa teessee riimootii baattee kana TV ilaalaa laaqanni gaheera. Eessa jirtaa kottu maaloo laaqana nyaanna ayi ani hojiin qaba hiriyoo tokko wajjin nyaachuuf ani gaafate jettuun hin jaallattu. Takka turtee immoo eessa geesse maal hojjetaa jirta? Kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota chaanaalii kooti qophiin arrasaniif qabadhee dhufe kana fakkaata ture. Akka barumsa guddaa irraa argattanii fi akkatti bohaartan shakkii tokkollee hin qabu. Warreen chaanaalii suuraa entertainment jedhu kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun odeeffannoowwan baay'ee isin fayyadan akkasumas wantoota isin bohaarsan viidiyoodhaan bal'inaan ni argattu. Akkasumas viidiyoo kana yoo isinitti tole like gochuun yaadaa fi wanta sirreeffachuu qabnu yoo jiraate ammoo komentii irratti nuuf barreessuu dandeessu. Kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota chaanaalii kooti amma qophii biraatiin wal agarrutti hundi keessanuu nagaadhaan naaf tura.